Tarii iddoo kanatti argamuun ta'a. Garuu har'a asitti argamuu koo waan na dirqamsiise wanta tokko dubbachuun narra jira. Torban darbee akkuma keenya namoonni baay'een namoonni hedduun lubbuun turan. Mucaan waggaa 61 akkuma keenya lubbuun ture. Gaafa sanbataa fulbaana 5 darbee jechuudha. Mucaa taphatee hin quufin namoonni gara jabeeyyiin qabanii kukkutanii gataniiru. Mucaa kana sanyii isaan gaafan, amantaa isaan gaafan, eessatti akka inni dhalate hin gaafan, eessa abbootii isaa haatii fi abbaan isaa eessaatti akka dhufan hin gaafan, dhaaba siyaasaa isaa kam keessa akka jiranis hin gaafan. Oromoo ta'uu isaa qofaatiin ol darbanii qalaniiru. Kun dhugaadha. Sababii sanarraan kan ka'e biyya kana keessatti, magaalaa kana keessatti, magaalaa Finfinnee keessatti wanta ta'e quba qaba. Amma waa'ee du'a mucaa kanaa kaasee akkasiin gadditan gochuudhaaf miti. Garuu maal baranna? Kanarraa maal barachuuf iddoo kana jira? Duuti mucaa kanaa ergaa inni nuu dhaamuun iddoo kanatti isiniif dhaamuudhaaf dhaabbadha. Ergaan isaa maal kan jedhudha inni jalqabaa? Kutaa adda addaa keessaa ba'uun garaagarummaa amantiin garaagara yoo ta'e dhaaba siyaasaatiin adda adda yoo taatan Oromoo yoo taatan haleellaan isin irratti raawwatu garaagarummaa hin qabu tokkuma. Kanaaf Oromoon waan gara fuulduraatti isarratti aggaamamu hundumaa tokkummaan yoo jala dhaabbate malee eenyullee akka isa dandamachiisuu hin dandeenye duuti mucaa kanaa akka nu barsiisu iddoo kana dhaabbadde sitti dhaamuudhaaf. Kanaaf tokkummaan yoomiyyuu caalaan nu barbaachisa. Kanaafan dhaaban kalaayisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatu isa guddatus dararama adda addaan irraan ga'e. Fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala mura isinitti himuu sababiin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraayyuu adda miti. Mucaan yeroo darbe wareegame kun Oromoo ta'uudhaaf hin filanne. Oromoo ta'uudhaaf hin gaafanne. Garuu Oromoo ta'ee of argate. Sababii Oromummaa isaatiif wareegama kaffalee darbe. Nummoo har'a maaltu nurraa barbaadama? Ergaa lammaffaa duuti mucaa kanaa nuu dabarsu yoo jiraate namoonni gara jabeeyyiin gochaa isaan raawwatan saba kanarratti isa ta'u mucaa kanarratti gochaa isaan raawwatan akka lammata keessa hin deebi'amu. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu lubbuun darbuun isaa waan inni nu barsiisu namoonni gara jabeeyyiin akka kanaa uummanni akka walitti namu sabi akka wal nyaatu deegumsi akka uumamu biyyi akka baddu maqaan akka nu baddu Oromoon harkisaa akka inni dhiigaan xuraa'u akka inni cubbuudhaan xuraa'u gochuudhaaf. Kanaatiif duuti mucaa kanaa kana keessa hin seeninaa, kanan hojjetinaa, karaa dabaa isaan hojjetan irra isin immoo hin deeminaa kan jedhudha. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu ergaan inni nu barsiisu. Karaa warri hamaan deeman hin deeminaa. Akka isaan hojjetan nus kan hojjennu yoo taane nu maaliin isaan irraa adda taana ree? Maaliin adda taana? Nuti saba adda adda ofiin jenna miti. Nuyi saba duudhaa addaa qabu ofiin jenna miti. Waan isaan hojjetan nus irra deebinee hojjennu yoo taane maal keenyatu adda yoos immoo. Kanaatiif saba koo waa tokkoon isinitti himuu barbaada eessallee warri jirtan. Gochaa gara jabeena akkana hameenyiin warri hamaa hojjetan isin irra deebitaniin hojjetina.
harka keenya qulqullummaa isaa eegganna. Warra jibbaan nutti deemu jaalalaan mo'anna. Yeroo baay'ee muummichi ministeeraa hin kaasu. Ani kana sirriittan hirmaadha. Warra nu jibban jaalalaan mo'anna. Warra ulee nutti mirmirsan, meeshaa nutti mirmirsan, sodaannee tun taane gara laafinaan jaalalaan itti adeemnee obboleessaa maalan si godhe jennee gaafanna. Jibbaan ammaan booda jibbaan hin deemne. Jibbaan yoo deemne karaa isaan nuusaa kan daandii isaa sanarra deemaa jirra jechuudha. Karaa nuti akka nuti hordofnu barbaadamu isa kanadha. Jibbaadhaan kaanee gadoodhaan kaanee namas balleessinee biyyas balleessinee ofiis akka badnudha. Nuyi uummata baduu miti, saba baduu miti. Kanarraa harka keenya of eeggachuun barbaachisaadha. Dhugaadha. Guddummaa keenya kan nuti agarsiisu, eenyummaa keenya kan nu agarsiisu, seenaa keenya kaleessaa har'a sirra deebinee kan nuti mirkaneessinu. Yoo cubbuu akkanarraa, hammeenya akkanarraa harka keenya eeggachuu yoo dandeenye, adaraa saba koo kanumaan isinitti himuu barbaada. Kanumaafanas jiras saba homaan hin goone, saba miidhama, saba ofiisaatii hiyyeessa, saba ofiisaatii bakka dhaqu dhabee dhufee nu jala dawoo keenya keessa jala jiru. Saba kanarratti akka nu harka keenya wal fudhannu taasisanii jiru. Kanaatiif kun lammata irra hin deebi'amu. Saba koo kanan isinitti himuu barbaada. Kanaaf akkuma jedhame yaa'ii kanarratti yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeellee abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartiilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhagaa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nullee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa 2-3 darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomishaa hin turre, daldalaa hin turre. Mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kana raawwannee gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan, warra beekumsa qaban, warra saba isaaniif garaa Maallaqaan illee kan isin bituu barbaadan jiraachuu ni danda'u. Maallaqicha fudhadhaa kiisii kadhadhaati, garuu sagalee keessan immoo uummata keessaniif kennaa. Maallaqi suni eessaayyuu hin dhufne abbaa keessan irraa qotee bulaa isa ofiisaatii waan nyaatu dhabee garuu gabaa baasee isaanii kennu irraati dhufe. Fudhadhaa waan argattan. Garuu immoo alalfatanii gara firaatti galagalanii liqimsu jedhan mitiire akkuma kana isa fuudhaa kaa'adhaati sagalee keessan immoo dhaaba keessaniif kennaa. Kanuma. Kanaatiif amma warri Finfinnee keessas warri jiraatan guutummaa Oromiyaa keessa yookaan Itoophiyaa keessa warri jirtan umriin keessan waggaa 18 ol warri taatan waraqaa eenyummaa fudhadhaa kiisii kaa'adhaa. Isaan booda gaafa galmeeffamuun gaafa dhufu hundumti keessan naqaati galmeeffamaa. Galmeeffamaati isaan booda gaafa sagalee kennuun gaafa dhufu sagalee keessan saba keessaniif uummata keessaniif kennaati ittiin bilisummaa keessan gonfadhaa. Yoo kana ta'uudhaa baate amma salagaa nu bituudhaaf jira. Maqaa keenyaan kan daldalu hedduutu jira. Kanarraati of eeggadhaa. Wanta nu isin jechuu barbaannu inni dhuma waa'ee daangaa keenya, waa'ee afaan keenya, waa'ee eenyummaa keenya, waa'ee Finfinnee, waa'ee eenyuunsa jedhan. Kun hundumtuu kan inni hiika argatu sagalee keenyaan mootummaa mataa keenya yoo hundeeffanneedha. Kanaatiif itti jabaadhaa isin jechuun barbaada. Kanaaf iddoo kanatti adda bilisummaa Oromoos haa ta'u dhaabbilee biraa maqaa qofaan otoo hin taane dhugaadhaan ummata Oromoof warra hojjetan hunduma isaanii wajjin hojjechuudhaaf fedha guddaa qabna, hin barbaannas. Kanaaf sagalee keessan yoo feetan kaafaa'uuf, yoo feetan paabaa'uuf, yoo feetan abaa'uuf abbaa feetaniif kennaa, Oromoo duwwaaf kennaa. Warra maqaa Oromootiin daldalu, warra isin gurguraa isin saamaa as ba'e har'allee isin saamaa jiruuf sagalee keessan hin kenninaa.
gaafa sana qabsoo isin itti duutanii itti abaaramtanii intarhaamuu jedhamtanii ittiin qalbiin keessan akka cabu taasisamaa as ga'e kun kana gaafa sana hiika argata. Kanaatiif dargaggoonni keenya tokkummaa keessan eeggadhaa. Olola isin gidduutti oofamuu danda'u irraati of eeggadhaa. Hangafoota keessan kabajaa. Qophii filannoodhaaf qophii abbaa mirga keessanii ta'a fayyaa ta'a. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy ta'uu baate Oromoon yoona mirga isaa guutummaatti gonfatee ture. Muummichi ministeeraa danqa ta'ee osoo hin danqe osoo Oromoodha jedheetu waan meeqa ofirraa kutee waan meeqa obsee har'a laffisaa daangaansaa weerarame ijoolleen isaa hidhamtee ijoolleen isaa warri kaleessa qabsoo kana finiinsanii wannoo godhan har'a intarhaamuu jedhanii arrabsamanii salphatanii qismi wannoon isaanii hamleen isaanii cabee qalbiin isaanii akka cabu hin ta'an turan. Osoo orma ta'eeti akkuma kaleessa dhaabbannee ofirraa gatuu dandeenya ture. Garuu nam keenya jenneetu nam keenya seeneetu waa hundumaa obsaan bira tarree bira dabarre jechuudha. Amma garuu akka hin taanedha kan nuti barre. Maaliif amma Oromootu biyya bulchaa jira jechuu hin danda'u an gara kooti. Maaliif isaanuu dubbataniiru. Fakkeenyaatiif naannoo Amaaraatti namoonni aangawoonni isaanii yeroo dubbatan warri aangawoonni isaanii guguddaan yeroo dubbatan isa fuula dura jiru kan ilaalana hoomacha inni arafaadha ka jedhani openly bahanillee maal jechuudha kun jedhanillee tarkaanfiin takkallee hin fudhatamne wanni tokkollee wanni dubbatame hin jiru. Gatii hin qabdani hoomacha kun arafaadha ni fuula keessan dura jiru kun jedhee wayita dubbatamu kun maal jechuudhallee hin jedhamne jechuudha. Kanaatiif nam sanaa miti kan tuqamu nutiidha Oromoodha akka jiru kan salphatu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo karaa Abiy Ahmediitiin salphatte. Hin salphatte du'ute malee. Describe to us what it was like in prison for you and the other thousands of Ethiopians who've had to go to prison, including journalists. Yeah. In fact, that's my second time to go to prison. ስለ ወያኔም የሚወሩ ነገሮች በአብዛኛው ውሸት ናቸው። As you all know, in connection with the anti-terrorist law, there are so many people, journalists and political prisoners in Ethiopia. Most of them are Oromos, in fact, to the ethnic group I belong to. ወያኔ ገርፎት ሰቅሎት እንዲያርጎት የሚለው ነገር ውሸት ነው። እኔ ቢያንስ 7 ወይ 8 ጊዜ ታስሬያለሁ በወያኔ ያ ትክክል ነው። አንድም ጊዜ ግን እንዲያርጎ ዝምብን ከላይ ላይ እሺ ያለ ሰው የለም። አልተመታውም አልተገረፍኩም ምን አላልኩም In the prison things are very difficult, and especially this year, last year I mean, the prison in which we belonged was burnt down and so many people were dead, and therefore we had very difficult times, in fact, and so many of them are still there, and their condition is very precarious. Maaliif nama hidhoo jettan immoo hinnaaniiru amma hinnaan darsi deemnee baalee deemnee hinnaan gaafa galaana sana gaafa laalanii banneerra jedhaniitu amma olii gadi fiigaa jiru. Asitti siriira achitti siriira deeggarsa maal godhama deeggarsi maal isaanii godha yeroo kana yoo dhugaasa dubbanne muummicha ministeera deeggaraan jedhani haga caamsaatoo ati nu bulchii nu qajeelchii akka feete nu godhi jennee kennineerraafi deeggarsa maal barbaachisa amma kun. Deeggarsa kuni naasuurraa kan ka'edha. Maal goonu jedhanii raafamuurraa waan ka'edha. Kanaaf akka kanaatti ilaaluun barbaachisaadha. Amma bakka tokko deemneetu uummanni siltee uffata nutti uwwise. Argitaniittu Facebook irratti natti fakkaata miidiyaa irratti argitaniittu. Amma fiigicha siltee dhaqanne hin gadda. Maal jechuudha amma kun? Kuni sodaadha naasuudha. Maaliif kanatti wannoo ta'uun barbaachisu? Akka kanaatti ilaallee amma nisaan kunin ta'u kun sana sun sana nisaan jedhanii akka kanaatti ilaalaa mee haa fiigani hawwajani wannoo isaanii kanas isa nama hidhan isa nama rukutan kanas haa raawwatan kaleessa iddoo tokkotti nama galma nu wayyamee nama maal nu godhee har'a rasaasaan rukutu iddoo tokkotti naasuudha kun sodaadha kun rakkoo jiru agarsiisa. Kanaaf isaan sichi nama baay'ee yoo rukutu tokko keessan rukutamuu yoo rukutamtanis jeequmsa sanatti hin seeninaa. Isa Jawaar dhumarratti jedhe san jeequmsatti hin seeninaa akka nuyi jeequmsatti seennu barbaadu jeequmsatti seennee ummatoota naannoo keenyaa jiru wajjiniin wal dhabnee aariidhaan kaanee rukunnee nama jeefnee maal goonee waa balleessinee waa cabsinee kun Oromoon nama fixe
Kun Oromoon biyya bulchuu hin danda'u hin jenne. Oromoon gara jabeessa hin jenne. Oromoon aramanee dachaan turre nuyi kunooti kalaalaa isa jechuu barbaadu san nuyi naman tuqu. Mirga keenya immoo funyaan isaanii qabnee keessaa fudhanna. Mirga keenya nama tokkoof hin kenninu. Kanaaf Ingiresi Federalist Oromoo akka waliigalaatti si'ammoo akka dhuunfaatti garee duraan bulchaa ture TPLF waliin hojjettaa siin jedhan direct contact qabdi siin jedhanii miidiyaa hawaasa ta'e YouTube irratti nama hedduun maqaa si baasanis hojjetan. TPLF waliin walitti dhufeenya qabdaa bakke. baay'eedha yeroo gaarii gaaffii gaarii naa kaaste yeroo baay'ee namoonni baay'een dhugumanii dubbatu garuu mee wannu sheekoo durii tokkoon gabaabsee sitti ma beektaa nama afur ta'aniitu adamoo bahan jedhan adamoo jechuun egaa dhaqanii waa ajjeesanii dibatanii dhufaniitu ittiin geeraru ittiin maal jedhu ittiin adatu waan akkanaatu jira. Adamoo bahaniitu galaan isaan qabatanii manaa bahan bishaan harkaa dhumtee nyaanni harkaa dhumtee waan hundumtuu harkaa dhumtee gaafa rakkatan waan nyaatan dhabanii gaafa rakkatan sareetu akkasuma ganda keessa deemti turtee jennaan taa'aniitu kottaa saree kana ajjeefnee nyaannaa jedhanii dubbatan. Jennaan inni tokko maal jedhaa ani hagam yoon beela'e hagam yoon rakkadhe akkanuma nan du'a malee saree nyaadhu waan ittiin jedhan. Jennaan warri sun mari'atanii sadii ta'aniitu saree sana ajjeesanii waadanii maal godhaniitu nyaatan saree sana. Amma namittiin kun gaafa galtuu maqaan balleessu jirti akkam goonaa jedhanii gaafa dubbatanii noo sadii namichi nama tokko saree nyaatte ittiin jennaa jedhaniin gaafa biyyatti gaafa galan deebi'anii maatiitti gaafa deebi'anii namicha saniin musa nyaatan inni achi taa'ee qawwee isaa qabateetu callumeedhee taa'ee bishaaniin nyaannee maal hin jenne akkasumaan dabarse. Dhumarratti gaafa biyyatti gaafa galan maal ittiin jedhan ilaa namitti ishee saree nyaatte namittiin kun qoonqoo guyyaa lamaa guyyaa sadii dadhabdee saree nyaatte bara sana adamoo wajjin deemnee saree nyaatte ittiin jedhan lakki ani nyaanne yoo jedhe eenyutu amana namni amanu hin jiru. Warri OPTO kana oolaal ta'e warra saree nyaatte jechuudha beektaa warra saree nyaatte warra isaan jala deemaa turte ijoollummaa jalqabdee warra isaan jalatti guddatte wannoo isaanii haftee isaanii firfaarii isaanii warra isaan jalaati nyaataa ture isaantu har'a nama nagaa fuudhee warri saree nyaachaa turte sun deebitee nama nagaa nama saree nyaate fakkeessiti beektaa maaliif miidiyaa harka isaanii jira caasaa mootummaa harka isaanii jira dabballee harka isaanii jira maallaqa harka isaanii jira nama Facebook irratti maal irratti social media kanarra bahee iyyu kan wacu kan of harkaa qabu isa yaasanii sitti bobbaasan garte kanadha. Ani guyyaa takka malee nanne miidiyaa kanarrattis yeroo bakka biraattis dubbadheera. Bakka sana guyyaa takkitti naqee isayyuu hin bulle jedhee dubbadheera. Dhaquun sun barbaachisaa ture. Dhaquun sun barbaachisaa ture yuunivarsiitii na afeereen naqee dhageetan dubbadhee waan raawwadeen sa'a booda immoo deebi'ee mana kootti gale. Kanaan ala caasaa mootummaa ijii waliin agarree abbootii aangoo wajjin waliin agarree abbootii aangoo mana hidhaa keessa yeroon ture. Yeroo meeqa natti erganii na waamanii na haasofsiisuuf maallaqa naa kennuuf ofitti na deebisuuf kana hundumaa gochaa turan osoon hin hidhamin hin hidhamta yookaan akkana godhi kana ta'uu baannaan hin hidhamta ijoolleen kee hin rakkatu hin hiyyoomtaa hojii dhabdaa ofii keetii immoo mana hidhaatti duutanaan jechaa turan yeroo san iyyuu hin taane beektaa gaafa isaan maallaqa qabanu gaafa isaan aangoo harkaa qabanu gaafa isaan waan hunduman warra isaanii wajjiniin har'a deebitee nama biraatti maqaa baastu kan isaan jala deemanii ashkaroonni isaanii kun gaaf sanallee yeroo isaan jala guguufaa deeman ija isaanii keessa ol jedhanii ni laallisan illee ittiin falmaa turre beekta. Kanaafi gabaabumatti waan asiin jedhu warra saree nyaatetu saree nyaattuu nama godha. Uummanni keenya bakka hundumaatti argamtan guutummaa addunyaatti Itoophiyaa keessas Ameerikaattis bakka biroottis kan argamtan ergaa ariifachiisaa yeroo ammaa kanatti wanta isinii dabarsuu barbaannu tokko qabna. Gidduu kana akkuma dhagaa jirtan siyaasni biyya keenyaa ON isaa guyyaadhaatii gara guyyaatti dabalaa jira. Miidhaan uummata keenyarra gahaa jirus mirga uummata keenyaa sarbuudhaaf yaaliin godhamaa jirus itti fufee jira. Miidiyaalee Oromoon qaban keessaa miidiyaa guddaa tokko irratti iddoo kana akka cufamu dhaadannoon irratti dhaadatamaa akka jiru ni beektu. Guyyaa har'aa kana amma galgala kana akka dhageenyatti immoo manni Jawaar Mohaammed itti gaafatamaa miidiyaa kana marfamee akka jiru dhageenye jira. Isa dura gidduu kana keessa
namoota isa eegan eegdota isaa jalaa fuudhanii eegumsa malee hambisuudhaan balaa adda addaatti saaxiluudhaaf yaaliin godhamaa akka tures quba qabna turre. Kunoo warra wanni kun dhugoomee eegdota isaa jalaa fuudhuudhaan akkasumas immoo mana isaa deemanii marsanii to'annoo jala oolchuudhaaf yaaliin godhamaa akka jirudha kan amma quba qabnu. Kana uummanni keenya quba qabaatee miidiyaan keenya akka hin ugguramne sagaleen keenyas akka hin ukkaamamne kanaatiif waan gochuun irra jiru hundumaa gochuun irra jira jedheetan amana. Ani yeroo ammaa kana kanan jiru biyya keessa miti biyya Ameerikaa keessa jira. Haa ta'uutii namoonni biyya jirtan hundumtuu haala amma nu mudachaa jiru kana dammaqinaan akka hordoftan karaa kamiiniyyuu rakkoo kana ofirraa qolachuudhaaf bira akka dhaabbattan miidiyaan keenya sagaleen keenya akka hin ukkaamamne namnis garmalee akka hin butamne eegumsa akka gootaniif jedheen ergaas ni dabarsuu barbaada. Nus yeroo gabaabaa keessatti hojii iddoo kanatti argamne hojjechuudhaaf dhufne dhiifne gara biyyaatti dhufuudhaaf qophii gochaa jirra. Kanaatiif uummanni keenya bakka hundumaa jiru hundumtuu kana quba qabaatee tumsa akka godhuufan kabajaan isin gaafadha. Amma wanti deemaa jiru keessatti wanta tokko duwwaa dubbadhee san xumura. Hojjettoota mootummaa sodaachisuudhaan mindaa keenya argattu nurraa nyaattu harka keenya irraa nyaattu yoo nu filachuu baattan yoo kana gochuu baattan hojiidhaa isin ariina hojiidhaa isin baafna kan jedhu jedhan jira. Garuu hojjetaan mootummaa hojjetee dafqa isaatiin beekaa yeroo hedduu hedhameeran akka kan Habashaatti jalqabee 1984 jalqabee Dambidollootti hidhamuu jalqabe yeroo jalqabaatti Dambidollootti kan na hidhe eenyudha yoo jenne OPDO gaafa sana kan biirootti na waame kan mana hidhaatti na erge kan fuudhee na geesse mana hidhaa keessa kan na kaa'e TPLF otoo hin taane OPDO nama sana har'as maqaa isaa dha'uun hin danda'a barbaachisaa yoo ta'etti. Achii booda amma fedhan eeganuu hidhaniin booda gannu lakkisan.